guddisuufi kan nuufne dinagdeen kufee akka hin cabne isiniin jedha jabaan sanyiin hidhashuu dhaloonni hojjete hargatu bu'aa wanti nyaadhee dhugu musanaaf liqinfamaa naaf jabaadha yaa jamaa isiniin jedha jabaan. Hayyee ashama akkam jirtan kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa. Qilleensa irraa immoo yeroo muraasaaf isheetiif immoo namni hojiidhaaf fiigu kaa yeroo argatu yeroo argannu waldaan keenya immoo yaa galtee adda addaatiin waan fiigaa jiruuf isinumaaf guutata isiniif guutuu ergama keessan hojiirra oolchuuf cimsee an alaatis kan keessatis waan ergama keessan bakkaan gahuudhaaf fiigaa waan jiruuf yeroo nutti gabaabbatee qilleensa irraa xiqqoo isin jalaa banne malee dadhabbina keenyaa miti yookaan immoo waan rakkoo qabaanneeti miti. Kanaaf har'a kan dhufuu dandeenyeef waan lama qabannee gadi baane sagalee kiyyaan wal qabatee garuu ifama guddaan isin gaafadhaa hojii namni hojjetu iddoon kun natti xiraa iddoon kun natti rugaa jedhee addaan baafatu nus waan hojiin tuffanneef iddoo hundatti gadi buunee waan hojjennuuf waldaan keenya hojii gurguddaa irra waan tureef bifa saniitiin xiqqoo ishii sagalee naqamachuu danda'ee jira. Egaa amman ergan dhibee himannee dhibee rakkoon biraa nu keessa hin jirtu saniin alatti kabajamtoonni fi jaalatamtoonni miseensota keenya martu guyyaa gaafa dilbataa jechuun dilbata fuuldura keenyaa kanarratti ganama keessaa sa'aatii 4 irraa kaasee Horn Afrikaa OBN Horn Afrikaa irratti sagantaa afaan Amaariffaatiin dookumentariin waldaa keenyaa martu head office irraa biiroo keenyarraa aga jammoo ga'utti jammoo irraa amma hoolota ga'utti akkasumas diizaanii hamboo irratti hojjetamuudhaaf ijaaramuudhaaf G+4 qophaa'aa jira. Qophaa'ee dhumee jira already mirkaneessinee jirra. Isaanis wal qabatee dookumentariin ba'aa jira. Dookumentarii keenya waggaa tokkoof ji'a 9 ji'a 10 keessatti maal hojjete waggaa lamaffaa keenyadha. Waggaa lama keessatti maal hojjete waldaan kun kan jedhu hundi keessanii gaafii kan qabdan martu deebii keessan achirrattis kan argattan ta'a. Nus karaa waldaa keenyatiin karaa miidiyaa keenyatiin yeroo dhiyootti kan isiniif gallakkisnu ta'a. Garuu wanni guddaan inni guddaan dookumentariin miidiyaalee biyyoolessaatiin OBN bifa kanaan erganuu dhufuu danda'e baay'ee waan ajaa'ibaati gaarummaadhaani sirritti istiidiyoo irrattis keessummaa addaa turre sirritti ibsinee jirra. Kana hojjennu OBN qofa irratti rarra'uu miti miidiyaaleen eenyumtuyyuu hoo dhufan balballi keenya banaadha nu beekuu hoo dhufan nu hamachuurra nutti siqanii nu gaafachuu isaaniif wayya waan ta'eef bifa saniin deemna. Caffee miidiyaa UTV kana qofa hin ta'in karaa televezyiiniittis sirritti babal'isnee addunyaa irratti dargaggeewwan Oromoo ta'an martuu isaanii bira akka ga'uu danda'utti daayirekteerota miidiyaalee hundaayyuu mariisisaa proposaalaa funaannachaa kan jirru ta'uu keenya isiniif ibsuu barbaanna. Gama biraatiin immoo galteen biraa waldaan tokko yookaan dhaabbanni tokko ooditiin lafee dugdaati. Ooditiin lafee dugdaati. Ooditii faayinaansiin keenya lafee dugdaa haga ta'etti ooditara ciccimaa profeshinaalota warra ta'an qacarree hojjettoota biiroodhaa qacarree iftoominaan ifaaf bilisaan ooditii godhachaa jirra. Sanadoota qopheeffachaa jirra. Isa qofaas miti istarnaal ooditingiin mootummaatis dhufee ooditi gochaa jira. Ooditiitti erga galanii boodatti inspeekshiniin fi ooditaroonni keessaa erga fixanii booda ooditiin mootummaadhaa erga laalee qoratee appruuf erga godhee boodatti gumii addaa warri sartifaayid taatan sartifikeettii waldaa keenyaa kan qabdan humti warri sheerii qabattan humti keessaniyyuu soraa tokko jalatti wal geenye gabaasni ooditii keenyaa kan isiniif dhiyaatu ta'a. Isa kanaan wal qabatee yeroo muraasa nu eeggachuu akka dandeessan kabajaan isin gaafanna. Gama biraatiin mootummaan yeroo ammaa kanatti carraa manneen jireenyaatiin wal qabatee 20,040,60 jedhee kan tanaan dura onlaayinii galmaa'anii fi akkasumas immoo ijaarama gamtaatiin wal qabatee kan keenyas bifa bareedaadhaan xalahaan inni kunis kanaan dura kan
barreessaa turre kan ibsaa turre yeroo ammaa kanatti deebii argatee jira gammannee jirra baga gammaddanii qaamni xalaa kana hidhee tures innumtuyyuu achirraa buqqa'ee jira xalaan keenyas immoo isa ofirraa buqqisee ofiidhaa bira ol darbee deebii argatee jira gaggeessitoonni yeroo ammaa kanatti jiran riiformii amma ji'a ja'affaa irratti kabajamtuun kantiibaa goote kanaan wal qabatee gaggeessaan amma taa'e rakkoo bubbulee hiikuu irratti xiyyeeffatee hojjechaa jira diizaaniin keenyas bifama hojjetameetiin bareedaa ta'uudhaan wal qabatee qulqullina kan qabu ta'uu isaatiin wal qabatee innis nuuf darbee jira karaa biraatiin loojiidha luuzartiin siree hoteela yookaan luuzartii loojiidha ijaarree sirriitti itti galla jennee lafa hektaarota arganne irratti lafoota arganne irratti hoolota irratti kan ijaaru irratti adda dureedhaan itti bobba'aa jirra isinis kama geessaniin yaadan kadhannaadhaan gahee keessan bahuudhaan wal eeggachuudhaan of eeggachuudhaan sirriitti akka nu faana taatan waamicha keenya isiniif dhiyeessina. Saniin kan darbe qeeqa addaati irratti ammas nuti qeeqa eenyumaati irratti iyyuu hin deebnu hojii keenya qofa hojjechuudha. Bajeta qabnu qabna bakka itti hanqate baankii wajjin waliin dubbachaa hin deemnu. Nuyi yoo diinagdeen jiraate qofaadha kan afaan keenya dubbachuu kan danda'u jennee waan ofitti amannuuf waan itti amannuuf isinis aga danda'ama ta'een immoo akkuma keenyatti luka keenya faana deemuudhaan yaada keenya faana deemuudhaan warreen aga ammaatti obsaan nu eeggattan galatoomaadha isin galateeffannaa bulchiisni magaalatis ijaarama keenya cimsuu qabna isa kana lamaan akka galteetittii fi akka jala adda duree qophiititti fudhachuudhaan gama biraatiin Oromoodhaan nuti ijaarama Oromooti akka Oromummaa keenyatitti immoo wanni akeekkachiisnuu fi wanni beeksisnu jira. Keessattuu qaamolee lama akeekkachiisna akka hubatanis goonaa jechaadha. Tokkoffaa waldaan keenya magaalaa Finfinnee keessa jira. Sadarkaa magaalaa Finfinneetitti dargaggeessa 10,000 ijaarrachuu jechaa salphaa miti. Qaamni mootummaa kamiyyuu murtii siyaasaatiin kan nu deeggaru hin jiru. Akka nu deeggaraniifis ammas kara siyaasaatiin akka nu deeggaran fedhii qabaachuus baannu garuu kara seeraaf seeratiin konstitushinaal bifa ta'eetiin akka nu deeggaran hin barbaannu. Saniin alatti garuu akka Oromummaa keenyatitti akka sabummaa keenyatitti garuu ijaarama addaatiin maraatuu mana hidhaatii ba'ee gallakkifamee duraanis maraatuudhaan kan hidhame ammas immoo maraatuun mana hidhaatii ba'ee ittuu cimsee saba guddaa sadarkaa Afrikaatitti sadarkaa addunyaatitti saba lammoolee keessaa tokkoffaa irratti jiru. Saba guddaa saba aadaa ofii qabu saba injifannoo guddaa fide gadi qabuudhaan gadi cabsuudhaan mataa gadi qabachiisuudhaaf gochi godhamaa jiru ammaa boodatti carraa kennuuf hin dandeenyu. Oromoon waa jedha baddu baddi malee saree ijaan niqanii jedha. Baddu baddi malee saree ijaan niqanii jedha. Waan biroo waa'ee injifannoo wal saamuu dhimma isaaniitti nu laallatu. Waa'ee qabsoo wal saamuudhaa dhugaan abbaa bira jirti. Abbaanuu beekataa abbaan dhugaa immoo warra dhugaatiif murtii hin laata. Nu hojjechaa murtii keenya waaqarraayis lafarraayis eeggachuu qabna. Falmuu hin qabnu, iyyuu hin qabnu, wacuu dhiisnee jirra. Wacni kan warra Muhaameeti. Wacuu hin qabnu ammas uummanni Oromoodhaa dargaggeessi keenya baay'ee na gammachiistanii jirtu. Galatoomaa baay'ee isin dinqisiisadhe tasgabboofnee jirraa jechaadha. Injifannee jirraa jechaadha. Gootummaa keenya agarsiisnee jirraa jechaadha. Tanaan dura gaafa ximqataa yoo isaan aannoleef jiille harka muraa fi harma muraa yaadannoo isaanii fidanii yaadannoo keenya fidanii yoo dhufanii Minilik harka muraa fi harma muraa irra kaanii yoo teechisan caluma jennu hin dubbanne caluma jennu qabxii qabannee cal jennee jechaadha. Caloo jennu cal jechuu sodaatii miti qabxiidhaan bira dabarree jechaadha. Ammas waa'ee isaatiin wal qabatee wanni ibsa nuuf kenname hin jiru. Wanni nuyi beeknes hin jiru. Wanni nu beeksisanis hin jiru.
nageenyi maal akka hojjetu hin beeku. Bulchiisni nageenyi maal hojjechaa jiru hin galle. An federaalas, an naannoos, an magaalaas maal hojjechaa akka jiru hin galle. Kanaaf yaa ta'u isas dabarre akka darbinutti dabarree jira. Amma immoo Aduwaan kanuma eenyumaati iyyuumati. Milinik isaan ittiin utaalan dabalatee Milinik ilma Ejjigaayyoo Lammaati. Haati isaa Ejjigaayyoo Lammaati. Iddoo kanatti warra Oromiffaan beekneefis Amaariffaanan itti hima. Milinik ፈጽሞ የአማራ ልጅ አይደለም። ፈጽሞ አይደለም። አማራ ነው አዎ፣ ግን አማራ ሙሉ አማራ አይደለም። በእናቱ ኦሮሞ የአብቹኛ ልጅ ነች። የእጅጋየሁ ለማ ልጅ ነው ሚኒሊክ። የሚኒሊክ አባት ግን ፋሽስት ነው አዎ፣ ፋሽስት ነው። እስራኤላዊ ነው አዎ፣ እስራኤላዊ ነው። ቤተ እስራኤል ተብሎ የሚጠሩት በጎንደር ውስጥም ያሉት ትክክል። ከሚኒሊክ ውጪ ሌላ አማራ ስለሌለ በሚኒሊክ ብቻ ነው ተንጠልጥሎ ዘራፍን ባከረዩ የሚባለው። ይሄ አይደለም። እኛ አለን እኮ እነ በላይ ዘለቀ ቅልጡ ነው የሰጣናቸው። በላይ ዘለቀ ቅልጡ ትውልዱ ሰላሌ፣ እድገቱ ወሎ፣ የተሰዋበትና የኖረበት ጎጃም መተከል፣ ሁሉም የትኛውም በታሪክ ውስጥ በቁጥር ውስጥም እንኳን የሌለ ከ11 ጄኔራሎች 9 ጄኔራሎች ኦሮሞ ሆኖ እያሉ አንዱ ገጃ ይባላል። ገጃም አዲያ ነው፣ እሱም ኩሽ ነው። አንድና አንድ እሱም ሚኒሊክ ነው። የውጋ ጊዜ ወደ ኋላ የድል ጊዜ ወደፊት የሚሰለፉት አስተላለፉን የተማሩት ከዛው ከበስተጀርባችሁ ታሪክ ነው። ስለዚህ የኛን ታሪክ መንካት የለባቸውም። እኛ አልነካንም፣ ማንንም አልነካንም፣ ማንንም እንድነካንም እድል አንሰጥም። እንታገሳለን። 28 ዓመት ታግሰን እኮ 27 ዓመት 23 ዓመት ታግሰን 24ኛ ዓመት ላይ ነው በቆራጥነት ተነስተን ተደራጅተን ተቀናጅተን በአራት ዓመት ውስጥ አፍሪካን የምታስፈራራውን ወያኔ የምታሰጋውን ወያኔን የምታሰጋውን ያድግን ቂጡን ይዘልን ፈነቅለው የቻልነው ከ4 ኪሎ ልናስወጣው የቻልነው ቅርንጫፉን ግን መቀሌም መቀመጫ ያሳጣ ነው። ልክ አስገባቻለሁ ያለንን ገደል አስገብተናል። አሁን ላይ ግን ማን ነው 4 ኪሎን መታለው አብይ መትቼ ሸኔን ከኦሮሚያ ውስጥ አጸዳለሁ ከጎንደርና ከባህር ዳር ተነስቼ አላድርም አሉልም እያለ በጠቅላይ ሚኒስትራችንን ጭምር የምትፎክረው ፎካሪዎች ሌላው ምስኪኑን ህዝብ እንዳታስጠቃ እስኪ ታሪክ እንስራ። በወጣትነታችን ቆም ብለህ ሰውኛ አስተሳሰብ አስብ። ዋ ደግሞ አለ ሶስተኛ ውርድ በራሲ አልነሳ ከተነሳው አልመለስም። ደግሞም ጠንቅቃችሁ ታቁኛላችሁ። ሰበበኛ ዶሮ አሞራ ወሰዳት እንደተባለ መጀመሪያ የቀይን ጣጣ ተፈታዛ። ጣጣይን እዛ ቀይክ ላይ ፍታና ወደ ትልቁ ወደ ቱባው የኦሮሞ ህዝብ አይኔን ክፈት። ወደ ቱባው ወደ ኢትዮጵያኖች እምዬ ኢትዮጵያን ሳይሆን ኢትዮጵያዊነትን እወቅ። መጀመሪያ እምዬ አትበል። ሚኒሊክ ወንድ ልጅ ነው። እምዬ ብለህ ስትል በሴትኛ አጠራር ስትጠራ ነው የተዋረርክ። ራስን በራሲ ያዋረርክ፣ ማንም ያላዋረዳ። ልክህን እወቅ። ስለዚህ ዳግመኛ በዚህ ጉዳይ ላይ የምንታገስ እንዳንመስላችሁ። አዳማጭ
ያስጨብጣል የሚባለውን አማርኛ በደንብ ነው የምንቀበለው። አንዳችሁም ኦሮምኛን አከሞልቴ ስትባል ተደፋ ብለኛል ብለህ የምታባርር እንጂ ኦሮምኛን የምትናገር የለም። እኛ ግን አማርኛን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንናገራለን። እኛ የኦሮሞ ልጆች የቋንቋ ጥላቻ የለንም፣ የሰውም ጥላቻ የለንም። እናንተ ግን 40 ዓመት 45 ዓመት ከኛ ጋር ተወልዳችሁ አድጋችሁ ኦሮሚያ ውስጥ የኦሮሞ ልጆች መካከል ተወልዳችሁ አድጋችሁ ሰላምታ መለዋወጥ አትችሉም በኦሮምኛ። ይሄ ከልብ እንደምትጠሉን ነው። ሀብታችን እንጂ እኛን እንደማትወዱን እናውቃለን። መሬታችን እንጂ እኛን እንደማትፈልጉን እናውቃለን። የኛ ስለምንድን ነው የምንፈልጋችሁ ታዲያ? የኛ ማንን? ስለዚህ ከዚህ በኋላ ላለ ነገሮች ሁሉ ጥንቃቄ በተሞላ ፖለቲከኛ መሆን አለባችሁ። እኛ ፖለቲከኞች አይደለንም። ፖለቲካ ጨርሰናል። እኛም ጨርሰናል፣ እሷም ጨርሰናለች። አንተ ገና ይሽሩሩ ያልክናል፣ ገና እየተለማመርክናል ፖለቲካን። እኛ ጨርሰናል። አሁን ወደ ኋላ እንመለስም። እኛ ኦልድ ሲስተም ኦልድ ፖለቲክስ ሲስተም ሶ ዩ አር ጎ አይ ካን ወርኪንግ። እኛ መስራት እንችላለን። እኛ መብላት እንችላለን። ከዚህ በኋላ አንተ የበላህበትን ዘመን እኛ የተራብንበትን ዘመን ይብቃ። ኖ ሞር። ለአንተም ነው ኖ ሞር። ለአሜሪካን ብቻ አይደለም። ነፍጠኛ ኖ ሞር። እጀኖዳን ስትሙ በርባን qaamni mootummaa kamiyyuu garuu waamichi keenya kan barbaannu ijaarama diiguudhaaf fiigin oromoo ijaaruutti diiguudhaaf luka jalatti muruudhaaf fiigina dhaaba gadhaabbadha naamusa godhadha amalaan dhiyaadha siyaasa keessan akka jirutti godhadha sabummaa keessaniin garuu ijaarama keessan cimsaa bakka jirutti tokkummaa dhuumadha siyaasan gargarummaa keessan dhiisa inni kan biraati inni gwaadaa keessanitti nuu teenyee bara tokko eegne isin mariisisna erga teessanii mari'achuu dadhabdanii nuu waamicha isin goonee isin mariisisna ammaaf garuu amma waa'ee siyaasatii fi waa'ee poozishinii dhangoo minaamin aqibirxisii zibaasiin giitimoti amma dubbiin kan jirtu amma dubbiin ijoodha dubbiin imma finfinneeti irratti immoo du'eetan bada abadan aninduus hin badus nan balleecha malee amma booda oromoon mataa gad hin deebi'u bofa hudduu lixe jedhiiti oromoo masharraa mootummaa lixe jedhi tokko bofti hudduu lixe harkistuu sin citaa cituu sin lixa gadhiistuu sin lixa isinis of eeggannoo sin barbaachisa. Kanaaf warri badhaadhinaatis warri kaafa'ootis warri abaa'ootis yeroo ammaa kana ajandaa cuunfadhaa walitti koottaa walitti dhufaa wal ijaaraa nu akka dargaggeessatitti dargaggeessa bilisa ijaarrachaa jirra ijaaramaa jirra siyaasa eenyumaa keessaa hin jirru nuti eenyumaan qeeqnu nuti adda bilisummaa oromootis taanaan keenyuma badhaadhinas taanaan keenyuma kaafa'uunis keenyuma ijoolleedhuma keenya obboleewwan keenya abboolee keenya hundi keessanuu nuuf tokko dabbasaa mataa kanaa jechaadha dabbasaan mataa kanaa wal qixa tokkorree hin dabarte hundi keessanuu akka dabbasaa mataa keenyaatti nuuf qixa garuu immoo nu isin dandeenye isinis mee of danda'a wal dhagaa walii deebi'a kanaaf haateenyu gad dhaabbadhaa dallaa sareen dhurteen bineensi seenee loon nyaata dadhabbinni kan keessan wal nyaachuun kan keessan wal fixuun kan keessan wal ari'uun kan keessan wal balaaleffachuun kan keessan ummata oromoo gurguddaa kana keessa seenuun keessan cabsuun kan wal jidduutti ummata raasuun kan keessan akka aannan dhadhaan baasnee raasuun qabdan ummata kana please hambaan du'a qeerroof qarree ummata 15,000 ol itti wareegame waggaa 4 keessatti wareegame sanii isin gaafata dhaabaa kana waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa siyaasa eenyumaa keessa hin jiru paartoleen hundi keessanuyyuu alangee sadii qabattanii dhaabbattanii jirtu
oo abaa'oo daggabne piippiin nu gara fuudhaf oo piippii garaf deeggar abaa'oon nu gara fuudhaf oo lamaanuu deeggar kaafaa'oon nu gara fuudhaf oo kaafaa'oo deeggar sadeenuu oo deeggaruu dinne immoo alangee sadeeniin iyyuu nu gara fuudhaf fiffiiguu dhaabaa intaatu kun intaatu fayyadamummaa walqixxummaa mirkaneessina mirkaneessinaa ammas sittan hima mirkaneessina jaalanneefu jibbineefu mirkanaa fayyadamummaa walqixxummaa mirkanaa nu lola eenyumaarraa hin qabnu finfinneen teenyaa teenye finfinneen waan shaniin keenya waan shaniin nurraa fudhatamte finfinneen haadha teenyaa haadha mana abbaa biddeenaa keenya hamaa taate kinootiin ijoolleen abbaa biddeenaa keenya har'a waan isin goggootu laala finfinneen obboleettii teenya niitii diina keenya taate kinootii har'a waan ishiin nu gootu laala finfinneen handhura keenya agabuu nu bulchite ijoolleen keenya dura dhaabbattee loluu kan dadhabdeef rakkoo keessatti waan kufteef laalaa waan ta'aa jiru ifama finfinneen mana keenya haala nu bulchiti mana hin qabnu mala hin qabnu fala hin qabnu malli keenya falli keenya fi haalli keenya amma qindoofne tokko ta'uu qabnaan wal gadhiisuu hin qabnu arangamaa gurraacha ta'uu qabna ammaa booda finfinneen biyya keenya biyyaa nu baasti kana shananitti bakka mirgaatitti deebisnaa bakka ishiitti deebisna hunduu wal danda'ee hunduu wal jaalatee hunduu wal kabajee finfinnee keessa jiraachuu dandeenyu irratti kana wajen keenya kan ta'e hunduu akka nuuf deebi'utti kanaaf jabaannee cimnee wal taanee waliin haa qabsoofnu rakkoo keenya diina waloo keenyaa hiyyummaa keenya keessaa haa baanu finfinnee teessoo godhatee dabra biraan dhaqee awwal ijaaru dabra siinaa dhaqee awwal ijaaru gondar dhaqee kan ijaaree fidu bardaa dhaqee kan ijaaree fidu muuxaa ijaaree kan fidu aduwaan 23 yoo jedhamu isaan gaafa 18 irraa kaasaniiti awwal guuranii wal galchuu danda'an baaldaraas addabaabayi baaldaraas magganaanya irraa calqabee ta'u akka dhaqee 4 kiiloo bira darbee amma dhaqee piyaasaa dhaga'utti birbirsa gooroo ga'utti kan wal ijaaran kan wal galchan awwal hidhan awwal qabatee jiru kun hundiyyuu aduu hin beekin haftaniiti kanaaf dhaabni badhaadhina oromoodha kana sirritti itti yaaduu qabdu ummata of harkaan qabdu ummata of harkatti geessu ummata of harkaan qabdu harka duwwaa jirtu gadhaabbadhaa laalaa kan nu qeequudhaaf fiigdan fiigina mee nu qeequudhaaf nu qeequu itti deebita dhaqi qeeqi kiinoote kan maqaa keetirra sirra guruuf nurraa maal goota dhimma maal qabda nurraa nu qeeqtu warri afaan oromoo lapheen alagaa adabadhaa nurraa adabadha diddan taanaan isa 2005 tasinitti deebisa isa 2005 finfinnee keessatti dhaabbadhee ishii fincaan daalacha dhiisee adii dhiisee diimaa isaa fincisiise san keessatti ittan deebi'a teeker of eeggannoo guddaa isin barbaachisa ammaan booda bantan banaa balbala cuftanii dibbee dhaasuun gatiin qabu kanaafuu banaa balbala deebii nuu kennaa jirtu nuu kennaa jirtu jaalattaniiti mata nuu kennitan dirqama keessan nuu kennitanis borus hin kennitan gaafiin kijaa sitti fufa kennuun keessa sitti fufa inni imma waloo keenyatti addatti garuu of eeggannootti isin barbaachisan seera namni dhufe akkamitti naan kennineeti siyaasan naan kennita baaffete siyaasan naan kennitu seera kanaani kanan ijaare seera kanaan agan ijaarametti seera kanaan agan fidetti jaalattee oduun taane dirqama keetti deebii laatta akeekkachiisa natti babarreessitan narraa dhaabaa akeekkachiisa wal guurtanii dabareen biiroo dhuftanii
sodaachisoo narraa dhaabaa ammaa booda nan sodaachistan dadhabeen jira of eegaadhaa narraa dhaabaa miseensonni martu gammachuudhaan socho'uu qabduun abdii guutuudhaan amantaadhaan abdii moti abdii bira dabar amantaadhaan socho'aa ofitti aman wanni hundaa argachaa jira wanni hunduu raawwatamaa jira yeroo isaa eeggatee raawwatama hunduu baqqalaan hoo raawwachuu baannaan baqqalaan akka ka'u itti iyyina Tolosaa teechisa Tolosaan isoo raawwachuu baannaan itti iyyina hin kaasna gammachuu teechisa akkasitti kan itti deemu ammaan booda wal kadhachuun hin taatu eenyu nyaatee eenyu agabuu bula eenyu mana bulee eenyu rufa bula kiraadhaan numaa jirti ijoolleen harkaa hin jedhaan biirokiraasii yoo bidoo tortora arras biiroo keessa sakasakanii teechisu murtii laadhaa jennaan arras juuntaa jenna juuntaan eessa jira juuntaa biiroo keessa sakasaktanii teechistan yaasaa ofirraa dura kanaaf jijjiirama jedhamu akkanitti amanuu barbaaddan ta'e akkan isin deeggaruu barbaaddan ta'e xuraa ofirraa dhiqadhaa fuula keessanirra xuraatu mul'ata harki keessan qulqulluu miti bobaa keessan jalli hin najaa lukti keessan masalaan irra deemaa jira garuu luka keessan jala kophee keessan jala kosiitu jira kosiit jira masalaalii yoo korte dursiitii masalaalii yoo dunkorin dhiqadhu luka kee jala kophee kee qulqulleessi sababni isaa baatee yoo gaddeebitu harkaan qabachaa dhufta waan ta'eefu qulqulleessitii kori kanaaf jabaannee yoo gadi dhaabbanne an alaatis an keessatis hangamaatis hangamanaatis kan jiddugalaatis hundi keenya mataa walitti qabanne diina waloo keenyaa hiyyummaa qofa oduun ta'in diina waloo keenyaa isaa hangaftummaa ta'uudhaaf nurratti deemtu nafxanyaa hin jilbiiffachiisne nafxanyaan sabaa sablammoolee hin qabu nafxanyaan Amaara qofa miti nafxanyaan Oromoodhaan jira nafxanyaan Tigree jira nafxanyaan Guraagee jira nafxanyaan sabaaf sablammoolee hunda keessayyuu jira nafxanyaan saban qabdu jibbiinsa saba tokkoo kan qabu hunduu nafxanyaadha olaantummaa ofii qofa gadaantummaa saba kaanii kan barbaadu hunduu anasii beeka jilbiifadhu kan jedhu hunduu nafxanyaadha hojii nafxanyaatu hojjete hoo dhuumamaan nafxanyaan hin jiru sirna nafxanyaan kanaaf jabaadhaa cimaa wal agarraa galatoomaa horaa bulaa